Akkam jirtu barattoota, egaa barnoota yeroo darbee irratti boqonnaa 3 kan waliin jalqabnee ilaalle yoo ta'u, firaakshinootaa akkamittiin akka walitti da'uu dandeenyu, akkasumas firaakshinootaaf deesimaalota akkamiin akka walitti da'uu dandeenyu barannee turre jechuudha. Har'a immoo gilgaala 3.1 kan waliin ilaallu ta'a. Gaaffiin tokkoffaan maal jedha? Kanneen armaan gadii ida'i jedha. Har'atti 7,823 irra 1,000 ida'uu 23.56 jedha. Kana walitti ida'uudhaaf maal gochuu qabna? Yookiin isa firaakshinii ta'e kana gara deesimaalitti jijjiiruudhaan walitti daana, yookiin immoo isa deesimaalii ta'e kana firaakshiiniitti jijjiiruudhaan walitti idaanaa jechuudha. Yoo kara lamaan isaa hojjetaniyyuu deebii wal fakkaataa argattu. Fakkeenyaaf 23.56 gara deesimaalitti haa jijjiirru. Isas akkamiin jijjiiruu dandeenya? 23.56 waamsaan isaas 1,000 nuuf dhufee walitti akka ida'amu gochuudha jechuudha. 23.56 maal goona? Waamsisaan isaa isa kana wajjin wal nuuf fakkaachuus qaba. Kanaaf maal goona? Baay'isuu 1,000 jenna. Baay'isuu 1,000 irra 1,000 jenna. Kanaan yoo baay'isnu waamsisaan isaas 1,000 nuuf ta'a, firaakshiiniis nuuf ta'a jechuudha. Kanas yoo ilaallu 23.56 baay'isuu 1,000 yoo jettan meeqa argattu? 23,560 argattu. 23,560 irra 1,000 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu 23,560 wajjin kan wal qixa ta'u kanadha jechuudha. 7,823 da'uu 1,000 jenna ammoo. 7,823 irra 1,000 ida'uu meeqa jenna? Isa firaakshiiniitti jijjiirame kana jechuudha. 23,556 23,560 irra 1,000. Kanas waamsaan isaa wal fakkaataadha waan ta'eef walitti waamsaa isaa keessaa tokko fudhannee waamamaa isaa walitti daana jechuudha. Waamsaa isaa 1,000 jennee waamamaa isaa immoo walitti daana. 7,823 ida'uu 23,560 jenna jechuudha. Kana waamamaa isaa walitti da'uudhaan ammoo 7,823 ida'uu meeqadha? 2,356 jenna. 23,560 ta'a. Kanas yoo walitti daanu 3 da'uu 0 3dha. 2 da'uu 6 8. 8 da'uu 5 13dha. 1 da'uu 7 8 da'uu 3 meeqa? 11. Tokko sii qabna. 1 da'uu 2 3 meeqa ta'a jechuudha? 31,823 31,823 irra meeqa ta'a jechuudha? 1,000 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu lamaan isaayyuu deesimaaliidha. Kanaafiyyuu salphaamatti walitti daana jechuudha. Kana kamiin walitti daana? 231.1 da'uu 542.62 iddoo tuqaa deesimaalii isaa eegnee barreessuu qabna jechuudha. Kan immoo walitti da'uudhaaf innis 231 tuqaa 1
ida'uu 542 tuqaa 632 immoo tuqaan ishee iddoo wal fakkaataa irra ooluu qabdi. Kanaafii tuqaa ishee iddoo wal fakkaataa irra goone 542 amma tuqaan ishee iddoo wal fakkaataa irra nuuf oolteetti 632 immoo barreessinaa jechuudha. Amma akkasittiin walitti daana. Asii akkasiin hin doggorsineef 0 yoo buustan tokkuma dhagatii bakka isaa walqixa akkasiiniif ta'uuf jechuudha. Kanaafii 0 da'uu 2 2 3 tokko da'uu 6 meeqa 7 tuqaan akkuma jirutti darba tokko da'uu 2 3 3 da'uu 4 7 2 da'uu 5 7 meeqa ta'a 773 tuqaa 7 3 2 ta'a jechuudha inni kun. Kan itti aanu 605 irra 445 da'uu 714 irra 445 dha. Kan ammoo yoo ilaallu waamsisaan isaanii maalidha? Waamsisaan isaanii wal fakkaataadha jechuudha. Kanaafiyyuu waamsisaan isaanii wal fakkaataa yoo ta'e waamsisa isaanii keessaa tokko fudhannee waamamaa isaa immoo walitti idaana jechuudha. Waamsisa isaanii tokko fudhannee waamamaa isaa walitti idaana. 445 jenna waamsisa isaa waamamaa isaa immoo 605 ida'uu 714 ta'a jechuudha. 605 ida'uu 714 yoo jennu meeqa nuuf dhufa? 5 da'uu 4 9 0 da'uu 1 1 6 da'uu 7 13 6 da'uu 7 13 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu 1319 irra 445 argannaa jechuudha deebisaa. Kan itti aanu 512 irra 44 ida'uu 3 7 irra 44 jedha. Kan ammoo yoo ilaaltan inni kun firaakshinii makaadha. Kanaafi firaakshinii makaa kana jalqaba maal gochuu qabna? Gara firaakshiiniitti jijjiiruu qabna jechuudha. Yookiin gara firaakshinii sirrii hin taanetti jijjiiruu qabna. Kana gochuudhaaf maal goona? 3 7 irra 44 kan jedhu kana maal goona? 3 irra 1 jenna ishee kana. Ida'uu 7 irra 44 jenna jechuudha. Kana jechuun 3 7 irra 44 jechuun meeqa wajjin wal qixa jechuudha. 3 da'uu 7 irra 44 jechuu wajjin wal qixadha. Kanaafiyyuu yoo kana walitti daanu meeqa nuuf ta'a jechuudha. Asii 3 irra 1 da'uu 7 irra 44 dha. Yoo hojjennu kana 3 foormulaa yeroo darbe isinitti agarsiisan yoo hojjennu 3 baay'isuu 44 jenna jalqaba. 3 baay'isuu 44 ida'uu 7 baay'isuu 1 irra 44 dha. Firaakshinoota akka kanaan walitti da'uu dandeenya yeroo darbe foormulaa hojjenneen jechuudha. Hin ilaalle yoo ta'e yeroo darbe viidiyoo hojjenne yookiin paartii jalqabaarraa ilaaluu dandeessu. Kanaafiyyuu maal jenna? 3 baay'isuu 44 yoo hojjennu 3 baay'isuu 44 jenna. Kanas yoo baay'isnu 4 baay'isuu 3 meeqa? 12. 2 goonee tokko qabna. 3 baay'isuu 4 ammas 12. 12 da'uu tokkoon meeqa? 12 da'uu tokkoon 13. 132 jechuudha. 132 ida'uu 7 baay'isuu tokkoon 7dha irra 44 ta'a jechuudha. 132 ida'uu 7 immoo meeqadha? 132tti 7 yoo dabaltan 139 ta'a jechuudha irra 44. Kanaafiyyuu 139 irra 44 kan ta'u kamidha? Firaakshinii isa kana jechuudha. Amma maal goona? Isa kana wajjin walitti idaana jechuudha. Inni firaakshinii makaa ta'e kun meeqa nuuf dhufe? 139 irra 44 dha. Kanaafiyyuu maal goona? 512 isa duraadha irra 44 ida'uu meeqa? 139 irra 44 irra 44. Kanas yoo idaanu waamsaan isaa wal fakkaataadha. Waamsaan isaa wal fakkaataa yoo ta'e immoo waamsisa isaa keessaa tokko fudhannee waamamaa isaa walitti da'uu dandeenya jechuudha. Innis 512 da'uu 139 jenna. Da'uu
139. 512 da'uu 139 walitti daanu 2 da'uu 9 11dha. Tokkos godhanna tokko da'uu tokko 2 2 da'uu 3 5 5 da'uu tokkodha kan itti aanu 5 da'uu tokkoon 651 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu walqixa 651 irra 44 nuuf ta'a jechuudha deebiinsa.